yeroo nam tokko si jibbu yookaan immoo jechoowwan summaawaa sitti darbatu jireenya kee quucarsuuf yookaan jireenya isaa gad akkati jiraattu gochuuf murtoowwan adda addaa fudhatu. Maal gochuu qabna? Maal beekuu qabna? Haala kamiin immoo injifachuu dandeenya? Namoota jireenya isaanii keessatti nu jibbanii summii nutti facaasan akka nuun hin guddanne, akka nuun hin milkoone, akka nuun galma yaanne hin geenye nu taasisan nurra geessisan maal gochuu qabna? Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Kooroon Inspire warra taatan akkam naaf jirtu. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota koodhumaatti turtii gaarii. Tole kaamee jireenya keenya keessatti namoota adda addaa wal qunnamaa oolla. Karaa daldalaa ta'uu, karaa jireenyaa ta'uu, karaa hojii haa ta'uu, karaa barnootaa ta'uu, karaa jaalalaa ta'uu namoota adda addaa duukaa wal mudachuu dandeenya. Kana keessatti immoo haala kamiin namoota kana injifachuu dandeenya? Yookaan immoo namoota akkas nu jibban kana yookaan namoota nu aarsan kana yookaan namoota jireenya keenya kana borobboran yookaan immoo namoota jireenya keenya irratti summii ta'an kan haala kamiin jireenya keenya keessaa geggeessuu dandeenya yookaan immoo mala kam fayyadamuu qabna? Namoota kana injifachuuf maloota nuun gochuu qabnu yookaan immoo namoota nutti haaran sababa adda addaa osoo hin qabaatiin fayyuma lafaa ka'uun nutti qeeqaman yookaan immoo qeeqa adda addaa nuuf laatan jibboota adda addaa nurratti gadhiisan yookaan nurratti labsan haala kamiin injifachuu dandeenya kan jedhudha. Guyyaa har'aa kan wal faana ilaalu. Tole egaa inni jalqaba irratti nuti gochuu qabnu namoota nu jibbanis ta'e namoota balleessuuf karoora qaban maal gochuu qabna? Tole tokkoffaa irratti inni argamu tasgabbaa'e. Waan akka tasgabbaa'uu kee caalaa isa aarsuu hin jiru. Jireenya kee keessatti gaafa namni sitti aalee dheekkamaa si arrabsa jechoota summaawaa sitti gadhiisaa dhufu tasgabbaa'uu caalaa wanti jireenya isaa jeequ hin jiru. Ati inneeniif, inaariiniif, daftee deebbii illaatiiniif yoo ati tasgabboote sanatu irra caalaatti jireenya isaa jeeqa. Sanatu irra caalaatti isa dhukkubsa waan ta'eef tasgabbaa'e. Utuu miira kam sitti dhaga'amu jechoota summaawaa hin eegne otoo sitti darbatu ati tasgabbaa'e. Yoo akkana goote na amani namni sun of taajjaba yookaan immoo hin ceephaa ofitti deebaa jechuudha. Kanaaf yeroo inni si arrabsu ta'e yeroo inni jechoota adda addaa sitti darbatu tasgabbaa'e. Yoo tasgabboote yeroo kamiyyuu taanaan ati injifataa taata waan ta'eef. Tole egaa inni lammaffaa irratti argamu ibsa hin kenniniif. Isaan isa dhugaa isaa dhaga'uu waan ta'e hin barbaanneef jechoonni si keessaa maddan sun wantoonni ati dubbattu sun wanta isa amansiisuu danda'an osoo jiruuyyuu isaan immoo ibsa sana dhaga'uu hin barbaadan. Maaliif dhugaa sana yoo baran yookaan dhugaa sana yoo hubatan siin mala ittiin si arrabsan waan dhabaniif dhugaa isaa sana wanta hin barbaanneef ibsa hin kenniniif. Yoo ibsa kenniteef yoo ibsuufi barbaadde yaada sana diffaayin gochuufi barbaadde isaan immoo sanatu irra caalaatti isaan aarsa waan ta'eef sobdeeti siin jedhu dhugaa sooti qabdu dhugaa kee dhoksu akkati isaanii gadi jiraattu waan barbaadaniif ammallee soba sobdee sobaan balleessuuf siin jedhanii dhugaa keessan haal waan ta'eef ibsan kenniniif jala ammallee callisii jechuudha. Tole egaa inni itti argamu fageenya kee eeggadhu. Namoota akkasii namoonni arrabni isaanii dheeroo namoonni si hubachuu hin barbaanne namoota si jibban namoonni jireenya isaanii summaawaa ta'e namoonni daawun si gochuu barbaadan yookaan gad si gottatuu barbaadan tasumaa hin dhagayin. Isaanirraa ammasii danda'ameen fagaachuu qaba. Haala kamiinuu connect walitti gochuu hin qabdu jechuudha. Walitti dhufeenya kee fageessirraa namoota akkas godhan irraa gaafatarraa fagaachaa deemtu maalummaan humna kee maalummaati jijjiiruu dandeessu maalummaati ammam akkati fayyadu maalummaati ammati isaan gargaaraa jirtu ammati isaaniif ilchaa jirtu isaaniif gala waan ta'uuf fageenya kee kabachiisi yookaan fageenya kee eeggadhu. Nagaa keessiif kabachiisa waan ta'eef fageenya kee eeggatte yoo jiraatte jireenya keessiif mi'aawaa ta'a dhamdhama siif qabaata. Namoonni akkasii kun garuu jireenya isaaniitti waan quufoo hin taaneef jireenya keetti akka isaan summii facaasan hin taasisuu jechuudha. Tole egaa inni afuraffaa irratti argamu immoo hojiin kee akka dubbatu godhi. Callisuun falmii caalaa sagalee qaba waan ta'eef hojii hojjettu irratti focus gootee waa yeroo hojjettutti yookaan immoo diippilii hojii kee qofa irratti gaafa xiyyeeffattu namoonni jechoota isaan jedhan jibba isaan sirratti facaasan haaloo isaan sirratti qabatan dhiistee gaafa hojiin kee akka inni dubbatu taasistu hojii keetiin gaafate achiif gootu yeroo sanadha mo'amuu guddaa kan jireenya isaaniitti dhaga'amu. Ati jireenya kee keessatti taargeetiin sirraa eegamu mo'icha sana yookaan immoo galma barbaadde sana rukkutuudha. Wanta barbaadde sana galmaan geessiste hojiin keessoo si arrabsuun isaanii si jibbuun isaanii si haaloon isaanii namoota biratti fudhatama akka dhabdu goosisuun isaanii hojii keetiin deebii fashaleessuu waan danda'uuf hojiin kee akka inni dubbatu goosisi. Jechi caalaa callisuun sagalee guddaa waan qabuuf yeroo kamittillee taanaan
callisii hojii kee hojjedhu. Hojiin kee ofii isaa baasee sagaleetiin sii dubbata waan ta'eef. Inni shanaffaa irratti argamu miiraan hin oofamiin. Miira kee yoo agarsiiste isaan ni gammadu. Miiras keessa galtee gaafate yoo isaan sitti dubbatan deebistee kan dubbattu yoo taate gaafa isaan haaran atis duukaa kan haartu yoo taate gaafa isaan dheekkaman atis duukaa kan dheekkamtu yoo taate gaafa isaan dhakaa darbatan kan duukaa dhakaa darbattu yoo taate ati yoo jireenya kee isaanti kontirool godhaa jechuudha. Miirri sitti dhaga'amu sun isaanitti dhaga'amee akka isaan sitti gammadan akka isaan sitti proud ta'an si taasisa waan ta'eef miira kee to'adhu. Miira kee hin oofamiin. Namni miira isaa kontirool gochuu danda'u to'achuu danda'u jireenya isaa kamuu to'achuu waan danda'u miiraan hin oofamiin. Jechoota namaan, yaada namaan, gochaa namaan, ilaalcha namaan hin oofamiin. Yoo akkana goote jireenya kee kamuu keessatti injifataan sidha. Haala kam keessatti yoo ta'e situ qofaatu injifachuu danda'a waan ta'eef miiraan hin oofamiin. Inni ja'affaa irratti argamu gochaa isaanii hordofi, dubbii isaanii miti. Gochaa isaan godhan namoonni baay'ee jechoota dubbachuu danda'u, jechoota akka isaanitti argi, akka feeteedha namoonni baay'ee utoo hin yaadiin baalaansi otoo hin godhin jechoota darbachuu danda'u. Garuu gochaa isaanii sana hordofi. Gochaan isaanii sun maal barsiisaa jira? Summiiwwan akkamii facaasaa jira? Summiiwwan akkamii darbachaa jira? Caala gochaan inni godhaa jiru sun jireenya kee keessatti dhiibbaa uumaa jira. Jireenya kee irraa si darbata. Jireenya kee irraa duubatti si gotuta. Jireenya kee irraa tarkaanfii akka hin godhan riqicha kee diigaa jira wanta jiru isa hordofi. Yoo gochaa isaanii hordofte gochaa isaan godhan jechoota isaan dubbatan irratti hundooftee jechoota isaanii irratti yaadataa jechoota isaanii yaadachaa jechoota isaanii irratti hundooftee gochaa isaanii yoo hordofte namoota kanaaf deebii gahaa laachuun sitti hin ulfaatu waan ta'eef haala kanaan yoo deemte haala kam keessatti injifataan sidha waan ta'eef nama naamusa qabu ta'uu qabda jechuudhaati. Isaan irraa fagaadhu. Nama naamusa qabu taate, nama baalaansi godhu taate, gochaa isaanii hordoftee, deebii isaaniif laachaa, nama naamusa qabu taate yoo gara fuulduraatti irraa fagaatte jireenya kee geggeessite na amani haala kam keessatti sitti dhiyaachuu hin danda'an. Haala kam keessatti iddoo kam keessatti jireenya kee keessatti sidha injifataan haala kamiinuu taanaanii jechuudha. Inni itti aanee argamu yookaan torbaffaa irratti argamu maqaa kee eeggadhu. Haala kam keessatti maqaa kee eeggadhu. Isaan maqaa kee xureessuuf yaadu. Jireenya kee balleessuuf ni yaadu. Haala kam kamiinuu namaanuu firaanis halagaanis namoota duukaa hojjettuun forever nama kamiinuu haa ta'u haala kamiinuu haala kam keessatti maqaan cooma caalaa urgoofti jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf maqaa kee yeroo isaan xureessuuf yaalanitti ati immoo maqaa kee kan qulqulleessu, maqaa kee kan eebbisiisu, maqaa kee kan galateeffachiisu hojjechuu qabda. Haala kam keessatti yoo ta'e maqaa keef eeggannoo guddaa godhe bakka siif madaalle, bakka siif hin malle, bakka siif hin taane, bakka siif hin laatamnerra hin dhaabbatin, bakka waamamne hin naqin, bakka kabaja siif laanne irraa of qusadhu. Yoo akkas gochaa deemte yeroo kamitti illee taanaan injifataan sidha waan ta'eef. Kanaafuu jireenya keenya keessatti haala kamiin namoota nu miidhuu barbaadan yookaan immoo namoota boolla nuuf qotan yookaan namoota jibban nurratti leellisan haala kamiin akka nuun injifachuu qabnu wantoota baay'ee irratti ilaalleerra. Tole egaa jireenya keenya keessatti immoo injifataa ta'uuf immoo namoota nu saaxilan kan yookaan namoota badii keenya barbaadan namoota gufuu nuti ta'an kan namoota boolla nuuf qotan kan namoota jireenya keenya kan daandii tokko tarkaanfanne nu gochuu barbaadan kan haala kamiin akka nuun injifachuu qabnu ilaalleerra. Tole egaa barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii bakka isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a.